Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabuusin jecha har'ammoo xiinxala addaa tokko sirba haaraa weellisaa Guutuu Abarraa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Guutuun sirba haaraa mata dureen isaa Deemi jedhu qabatee dhufee jira. Akkuma beekamu Guutuun kana dura sirboota afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti fudhatama guddaa argatan sirboota qulqullina guddaa qabanii fi ergaa guddaa aadaa uummata Oromoo calaqqisiisan hedduu uummata biraan ga'ee ture. Keessattuu kana dura egaa sirba Ammamee kan jedhuu fi viidiyoo kiliippii baay'ee bareedaa ta'e kan Hawwanaawwa jedhamu hojjetee ture. Kanaanis egaa uummata biratti fudhatamummaa hedduu argatee ture. Jaallatamummaan isaas ol ka'ee jira jechuudha. Amma immoo kiliippii biraatiin dhufee jira Guutuun. Kiliippii mata dureen isaa Deemi jedhu qabatee dhufee jira. Egaa Guutuun akkuma beekamu weellisaa dargaggeessa ol adeemaadha. Weellisaa aartii Oromoo sadarkaa tokko ol kaasuu danda'edha. Addunyaa irratti sirboota fudhatamummaa guddaa qaban, kwaalitii qulqullina guddaa qaban sadarkaa ol ka'aa irratti aartii Oromoo nama hojjechuu danda'edha. Amma immoo sirba haaraa keessattuu kan aadaa Oromoo Karrayyuu irratti xiyyeeffate qabatee dhufeera jechuudha. Sirbi kun egaa jaallattoota Guutuu Abarraa biratti eegamaa jira jechuudha. Namoonni baay'een sirba kana hawwiidhaan eegaa jiru. Egaa akkuma beekamu Oromoon Karrayyuu aadaa bareedaa qaba. Sirna Gadaa keessatti aadaa adda ta'e, aadaa cimaa ta'e qaba. Guutuunis gara sana deemuun kiliippii kana hojjeteera jechuudha. Gara Karrayyuu deemee ture. Yeroo sanatti kana viidiyoo kiliippii kana waraabuudhaan sirba haaraa Deemi jedhu hojjeteera jechuudha. Egaa sirbi kun guyyaa Maarchii 11 bara 2022 akka lakkoofsa alaatti guyyaa Jimaataa jechuudha kan gadhiifamu ta'a. Egaa sirba kana kan hojjete Leencaa Maltiimiidiyaadha jechuudha. Daayirektarrii Leencoo Fiqiruutiin kan hojjetame sirbi kuni. Egaa Guutuun akkuma beekamu dandeettii isaa namni hedduun ni beeka, uummanni ni beeka. Ammas sirba kana aartii uummata Oromoo calaqqisiisuuf waan guddaa qabatee dhufeera jechuudha Guutuun. Kanaaf egaa sirba kana akka daawwattan, ergaa sirba kana irraa waan hedduu akka barattan, aartii keessatti immoo gahee keessan waliif dabarsuudhaan, ilaaluudhaan, daawwachuudhaan, yuutuub irratti ilaaluudhaan akka Guutuu deeggartan isiniin jenna. Egaa liinkii chaanalii isaa, yuutuub chaanalii isaa diskiripshinii irra isiniif hin kaa'a. Chaanalii isaa sabiskiraayib gochuun akka deeggartan isin jedha. Sirbi kun gadhiifamuuf guyyaa tokko qofatu hafa. Kanaaf akka daawwattan isin affeerra. Galatoomaa. Chaanalii keenya sabiskiraayib, sheer gochuun dagatina.